jaallatamuuf kabajamoo saba waaqayyoo yuutuubii abdii dhalootaa jedhu jalatti kan argamtan nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhamti? Ani nagaa guutuurraa afaan qaba. Ani maqaan koo Gannati Higgiin jedhama. Ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. yuutuubii abdii dhalootaa sagantaa gaaffiif deebii qopheessitanii toora kanarratti na afeeruu keessaniif guddaa eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa irraa kanan qabadhee dhufee gaaffii gaafatame isinii deebisuudhaaf jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf yuutuubii abdii dhalootaa gaaffii ciccimaa na gaafatanii amman danda'u deebisee amman danda'u immoo namoonni dhokattanii dhaggeeffattan akka na gargaartanii deebistan abdiin qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Gaaffiif deebii keenya wajjin turtii bareedaa akka qabaattan abdiin qaba. Asumaan gara gaaffii koo dubbifachaa isiniif deebisuuttan seenaa waliin turtii bareedaa akka qabaannu nan amana. Tokkoffaa irratti akkas jedha. Waldaa onlaayinii jechuun faayidaa hammamii qabaa jedha. Waldaa onlaayinii jechuun faayidaa hammamii qabaa? Waldaan onlaayinii faayidaa guddaa qaba. Sababni isaa dhaloonni kanaan dura naannoo waggoota 7-8 achitti wantoonni akkasii waan jiran natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee yeroo dhufee keessatti garuu dhaloonni baay'ee jabaachaa, namoonni gooftaa hin qabnes gara gooftaa dhufaa. Akkuma kana immoo maatii isaanii, firoottan isaanii yaadanii kan dhiphatan illee waldaa onlaayinii cheerchiitti erga dabalamanii waaqeffannaa jalqabanii yaaddoof dhiphinni irraa hafee yaadi isaanii gara waaqeffannaatti seen. Akkuma kana immoo waldaan onlaayinii dhaloota baay'eef furmaata akka ta'u dhugaaf dhugaatti waan hin beekuuf dhuga boomsi hedduu kan jirudha. Kanaaf waldaan onlaayinii jiraachuun isaa baay'ee gaariidha jedheetan isinii deebisa. Inni lammaffaan akkeedha. Ati obboloota onlaayinii tajaajilaman keessaa geggeessummaadhaan hojjetta. Geggeessummaa yookaan geggeessituu jechuun maal jechuudha jedha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii ulfaataa naa qopheessanii ani garuu numan deebisa jedheen abdadha. Gaaffii obboloonni koo na gaafatan keessaa geggeessummaa yookiin geggeessuu jechuun maal jechuudha? Geggeessummaa jechuun ba'aa dhalootaa baachuu jechuudha. Akkanaaf galatti geggeessummaa jechuun ba'aa dhalootaa baachuu. Kanaaf namni geggeessaa ta'e tokko nama waa dandamachuu danda'u, nama waa obsuu danda'u, nama waa bira darbuu danda'u. Namni kun geggeessaadha. Erga geggeessaa ta'e immoo ba'aa isatti dhufuu, rakkina isatti dhufuu baachuun dirqama isaati. Kanaaf geggeessummaa jechuun ba'aa dhalootaa, ba'aa waldaa kiristaanaa baachuu jechuudha. Gabaabseen isiniif himaa. Sababni isaa yeroo keenya eeggachaa waan an deemuuf daqiiqaa muraasa duwwaa naa kennanii gaaffii ciccimaa na gaafatanii jechuudha. Ani immoo xinneesseen isinii deebisaa. Warri kaan naaf guddisaa. Inni sadaffaa mudannoo geggeessummaa keessatti si mudate qabdaa jedha. Mudannoo geggeessummaa keessatti na mudate lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Waa lama garuu isinittiin himaa. Natti hin kolfinaa garuu. Natti kolfuuf mirga qabdu. Rakkoon qabu irraa barattu waan ta'eef. Gaaf tokko waatu na mudate. Waa baay'ee na mudate isa keessaa waa lama isinitti himaa. Woxbeetii keessa dhaabbadhee tanituun beeksisa baasuu yookiin sagantaa waraabaa jiru akka tasaa ta'ee kafiilli koo natti dhufee lakka bakkee dhaabbatee na waamaa ture inni ani dhageenyan ture. Gaafa inni bakkee dhaabbatee na waamee dadhabee dhufee mana banee natti galu ani sagantaa beeksisa baasaan gara firiijii keessaa waa furachuu firiijiin harka tokkoon banaa harka tokkoon bilbila baadheen beeksisa baasaa jira. Gaafa inni itti banee na waamu rifadheen bilbila koo firiijii ma keessatti nachi ishee darbadhe jechuudha. Firiijii keessa kaan firiijii cufee isaan booddee gaafa firiijii cufee dhufu yeroo waan natti mul'atti meellee deebi'uu yaade namichi ani cufee tanas deebi'een gara foromii yookiin lafa nyaata hojjedhu tan achi galagalee. Inni immoo hanqaaquun jiraa jechaa toosii asnatti dhufe jechuudha. Gara firiijii banu gudii ta'een oola jechuudha. Tu firiijii bane bilbilli maal hojjeta achi keessaa jedha. Yookiin utuma softuu na dhossite jedheetu naqqa'uu danda'a. Achumaan itti fiige gara firiijiitti balbala isaa qabadhee tananii injiru jedheen.
ba'ee sokkee jechuudha. Kun mudannoo isa guddaan hin dagannedha. Bilbilli koo firiijii galeera jechuudha. Kana naa beekaa. Namoota balaa ishee na gargaara naa bitaa. Inni lammataan gaaf tokko geemaatii wanta jedhamu beektu naannoo yeroo ramadaanaa keessa wanta toshamu geemaatii ni beektu namoonni tokko tokko jechuudha. Biyyoota adda addaatti nama hojjetama. Namaaf sagalee waraaba. Sagalee waraabaa tan geemaatii kana utuun hojjechaa jiru. Bilbilli koo harkaa duub jedhee matu bukoo geemaatii keessa gadi bade jechuudha. Isa booddee tan keessaa fuudhee tan kabarii isaatti baasee gateen irra isaa keessa kana sooftiidhaan xaxxaragadhe jechuudha. Kanaaf geggeessummaan mudannoo baay'ee qaba. Dirqama yeroo hin qabnu waan ta'eef yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf waan hojjennu hojjechaa yeroo bilbila fayyadamnu rakkoo adda addaatu nu quunnama. Kun lamaan na keessaan badu waa baay'ee keessaan kana lamaan isinitti hime sakaa yeroo biraatti isinii dabala eebbifama. Gaaffii afuraffaarra geeranatti fakkaata. Geggeessummaa karaa onlaayin cheerchii keessatti dadhabbii yookaan ba'aa geggeessitootarra jiraa jedha. Geggeessummaa karaa onlaayinii keessatti ba'aa yookaan dadhabbiin geggeessitootarra jiraa jedha. Baay'eetu jira. Geggeessummaa jechuun silumaayyuu ba'aa baachuu jechuudha. Akkuma sila isinitti geggeessummaa amti mataan isaayyuu ba'aadha. Ba'aa baachuudha. Danda'uudha. Kanaaf yeroo utuu geggeessinu yeroo tokko tokko sabni akkaataan ittiin hubatu hojiin keenya geggeessummaa qofaa irratti waan hundaa'utti fakkaata. Waan geggeessummaa kana qofa waan nuti hordofnu. Hojii mana madaamii kana keessaallee waan hin hojjenne firii waan qabnu itti fakkaata. Maaliif yeroo tokko tokko tariitii namni kadhata barbaadee yeroo sanatti ati daftee kadhata sanaa hin kadhattuuf yoo ta'e illee yerootti sitti mufatan jira. Yeroo tokko tokko immoo ofuma isaanii isa balleessan illee yerootti gara keessanitti jijjiiran ni jira. Fakkeenyaaf yeroo madhiyoo keessatti wanti tokkotu na mudate. Mucayyoon tokko maatii kootu dhukkubaa maatii kootiif naa kadhadhu naan jette turte. Akkan beeksisuuf waldaa irratti barbaaddi. Ani nan beeksisaaf. Isheen beeksisa hin hordoftu. Utuu kanaan jiruutu obboleessi isheetu baay'ee dhukkuba ture. Obboleessi sun hin dadhabe. Gaafa hin dadhabu geggeessitoota waldaatu naa kadhachuu didee jetteetu waldaa keessaa liiftii qabattee baate maal taate naan akkasii jette. Ba'aa baay'ee qaba jechuudha. Utuma nuti kadhannaaf garuu beeksisaa irra garuu namni sun dadhabuu gadda nama sanaattitu nuti illee gaddite jechuudha. Kanaaf ba'aa guddaa qaba. Dhaloonni nuuf hubachuu hin danda'an jechuudha. Gaaffii nu gaafatan dafnee deebisuu qabna. Yoo kadhata barbaadan dafnee kadhachuu qabna. Bakka haalli nuti keessa jirru namoota baay'eedhaaf galaa miti. Kanaaf ba'aa guddaadha. Haa ta'u malee sana keessatti garuu dandamannaa hin dandeenya. Amma nu danda'ame hin tattaafanna jechuudha. Nunis yeroo keenya saba kanaaf laachuudhaaf baay'ee tattaafanna. Maaliif adaraa waaqayyo nutti kenne dhaloonni mufatanii mana waaqayyo keessaa ba'uun isaanii fedhii keenya miti waan ta'eef ba'aa kana dandeenyee baannaa amma waaqayyo nu gargaariin jedha. Gooftaanis na eebbisu. Gaaffii shanaffaarra geera fakkaata. Waldaan onlaayinii osoo hin jiraanne dhaloonni kun hagam miidhamu jettee yaaddaa jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf waldaan onlaayinii osoo hin jiraanne baay'ee dhaloonni ni miidhamu. Sababni isaa akka geggeessituu waldaa tokkotti wantoota baay'eetu dhaga'aa ilaalaa argaati waan hin ooludha. Isa keessaa yeroo baay'ee namoonni gara cheerchii dhufanii kadhannuu fi yeroo dhugaa nuuf ba'anii waldaa kanatti nan fayyee ani yeroo akkasii abdii koo kutadhee yeroon itti fooqii irraa of darbachuudhaaf jedhe jira. Ani yeroo akkasii firri koo akkas ta'ee dhaga'eetin gaddee mana koo cufadhee yeroon itti maraadhee oole jira. Garuu amma ergan gara waldaa onlaayinii kana dhufee isinii wajjin wal baree isinii wajjin waaqeffachuutti ka'e waan hundumaayyuu nan dagadhe. Jireenya hafuuraatti nan guddadhe. Jireenya fooniitti illee nan guddadhe. Gowwoomsa adda addaa jalaallee nan ba'e kan jedhanii dhugaa nuuf ba'an namoota baay'eetu jira. Akkuma kanammoo lubboonni haaraa gooftaa hin qabnellee yeroo rakkatanii muddamanii waan godhan wallaalatti gaafa waldaa onlaayinii cheerchii kana dhufan waaqayyo waaqa furmaataa waan ta'eef jireenya isaanii furmaata gaafa kennu gara gooftaa amanuutti
gara gooftaa amanuu keessa darbanii immoo maatii isaanii illee amma booji'anitti deemu. Seensi maatiin isaanii booji'amu online church irraa jalqabee jechuudha. Kanaaf waldaan online lafarrattis ta'ee qilleensa irratti hojii guddaa akka isheen hojjetaa jirtuu fi dhalootaaf gaarii akka isheen taate asumaan akka bartanis nu hubachiisa. Kanaaf waldaan online namoota baay'ee furmaatadha jedheetan jala muraachuudha. Gaaffii isa xumuraa tajaajiltoonni kamiyyuu online tajaajiluu gaarummaan isaa hammam? Tajaajiltoonni kamiyyuu online tajaajiluu argamuun hammam qaba? Yeroo baay'ee waldaa online akka taphaatti namoonni lakkaa'an jiru. Isaaniin maal jettaa jedha. Tajaajiltoonni online tajaajiluun baay'ee gaariidha jedheetan yaada. Iddoo itti miidhamus jira, miidhamnis jira, gaarummaanis jira. Isa kana lafa gaarummaa isaaniitti gaarummaa isaaniin dubbadha. Miidhama isaatu na gaafatteetti ta'ee garuu miidhama isaaniin dubbadha. Kanaaf gaariidha. Irraa barannee irraa itti geeddaramne irra tajaajiltoota online nu tajaajilanitti jechuun barbaada. Inni itti aanu waldaa online church kana namoonni akka taphaatti ilaalu sirriitti dhibba keessaa dhibba yeroo dhiyoositti namoonni kan nu simachuutti ka'an malee yeroo baay'ee nu arrabsu. Ofumaatu dubartoonni walitti qabamtanii taphattu, yeroo keessanitti dabarfattu, waaqeffannaa maalii jedhama jedhu. Waayifaa bukkee waan jirtaniif wocitu nuun jedhu. Gruupiin waan beektanii taniif gruupii jettu jedhu. Kanaachi waldaan online qilleensa irratti waldaan eessaa ba'e jedhu. Walumaa galatti waa dagatan dhaloonni akkasii. Waaqayyo qilleensarras duumessarras karaa qabaanni jedhu jalaa dhokatee jira natti fakkaata. Yeroo baay'ee dhaloonni yeroo jedhanii akka inni jalaa dhokateettiin hubadhee ni ilaalachuudha. Utuu galeeraaf ta'ee qilleensarra waldaan eessaa ba'e jedhan. Kanaaf waldaan online qilleensarra eessaa ba'e isin ofumaa taphattu jedhanii yeroo jechoota adda addaatti fayyadamanii nu miidhaniif nu lolan illee jiru. Amma garuu amananii akka jiran beekaa warra dana jala jirtan. Biyya alaa keessas taa'ee biyya keessa teessanii waldaa online kan tuffattan yoo jiraattan waldaan online church lafarrattis qoricha taate qilleensarrattis qoricha taate jirti. Wanta akka qoosaatti namni tuffatu ayyaanni waaqayyoo keessa jiraannaan dagaagee addunyaa akka dhaalu. Amma immoo keessa baaneyyuu mootummaa keenya Itoophiyaa wajjin walii galtee church online beeksifachuutti deemaa waan jirruuf yaada isin kanaan dura qabattanii dhuftan hundumtuu afee waldaan online filannoo jala galteettiin isiniin jedhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ani maqaan koo Gannatiin jedhama. Gaaffiin gaafatamee xumureen jira. Daqiiqaa beekaan gabaabse. Kanaafiyyuu anis yuutuubii mataa kootii qaba. Achirratti yaadota adda addaa mari'annaa naasuuf na dhiyoo kanan bane jechuudha. As jala kan jirtan yuutuubii abdii dhalootaa jala kan jirtan achi jalatti diskiriinii isaa isiniif keenya. Like, subscribe naa godha. Ani obboleettii keessan Gannis deggera. Search gootanii immoo argachuu dandeessu Gannatii jettanii. Baay'een isin jaalladha. Gaaffii biraatiin amma walitti deebinutti turtii eebbifamaa naa qabaadha.